Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya miidiyaa wiirtuurraa oduu galgala kanaa qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Oduu isinitti himuun kan isin faana turu ani Luqii Girmaati. Yuunivarsiitiin Finfinnee waggaa 50 booda yuunivarsiitii ofiin of bulchu akka ta'u manni maree ministeerotaa murtee dabarse. Odaa Abtaamuu dabalata qaba. Manni maree ministeerotaa murtee guddaa dabarseen yuunivarsiitiin Finfinnee waggaa 50 booda yuunivarsiitii ofiin of bulchuu ta'eera. Murteen barbaachisaan kun kan dhufe erga ministeerri barnootaa yuunivarsiitiiwwan dhaloota jalqabaa 10 waggoota aananii dhufan lama keessatti ofiin akka of bulchan murtee dabarseetti aaneeti. Kanaan wal qabatee yuunivarsiitiin Finfinnee haala barattoota digirii jalqabaatti galmeessu jijjiiruu isaa ibseera. Bara 2016 irraa eegalee yuunivarsiitichi barataa digirii jalqabaa dorgomsiisee kan fudhatu ta'uusaa ibseera. Akkasumas barattoota maallaqaan baratan haala adda ta'een galmeessa jedheera. Jijjiiramoota yuunivarsiitichi of dura geggeessuuf jiru biroo irratti gaazexeessaan Addis Istaandard Zalaalam Taakkalaa pirezidaantii itti aanaa yuunivarsiitichaa Dr. Maatiyos Insarmuu kan waggoota 18 darbaniif bulchiinsa yuunivarsiitichaa keessaa tajaajila wajjin afgaaffii taasiseera. Murteen koree ministeerotaatiin yuunivarsiitii Finfinnee yuunivarsiitii ofiin of bulchuu jalqabaa ta'eera. Faayidaan jijjiirama kanaa maal ta'a? Dhiibbaan inni uumu maal jedhee gaaffii Addis Istaandard gaafateef Dr. Maatiyos deebii kennaniin jijjiirami kun faayidaalee guddaa yuunivarsiitichaaf qaba. Akkuma dhaabbilee mootummaa kan hoogganaman kan akka daandii xiyyaaraa fi telekoomii Itoophiyaa koree geggeessitootaa cimaa fi geggeessitoota ga'umsa cimaa qaban ijaaruun bu'aa gaarii fida jedhaniiru. Dabalataanis carraan yuunivarsiitii Finfinneetiif kenname kun koree geggeessitoota cimoo ijaaruu fi itti gaafatama cimaa ijaaruudhaan dorgommii biyya keessaa fi alatti dorgoma akka taanu nu taasisa jechuun ibsaniiru. Gama biraatiin ofiin of bulchuun hojjettoota qacaruu dabalatee karooraa fi hojimaata kaayyoo yuunivarsiitichaa wajjin wal simatu mataa keenyaa akka bocannu nu gargaara jechuun himaniiru. Kana malees iskeelii miindaa mataa keenyaa baafachuun barsiisota ciccimoo qacaruun dorgoma akka taanu nu taasisa jechuun maddeeniif ibsa kennaniiru. Karaa biraatiin barattoota biyyattii ramaduuf mootummaarraa kennaa maallaqaa kan argannu yoo ta'u maallaqa kanaa akkamitti akka fayyadamnu ofii keenyaa murteeffanna jedhaniiru. Dabalataan kaayyoo moodeelii biizinesii yuunivarsiitichaa kan akka dhaabbata gorsaa fi hospitaala dhuunfaa ijaaruu dhugoomsuuf gargaara. Hojiin misoomaa kunneen osoo jiranii galiin hojii kanneen irraa argamu tajaajila yuunivarsiitichaa ijoo irra oolchuun guddinaaf ga'umsa guddisuuf oola. Piroofeesar Xaasoo Waldaannaa ibsa dhiyeenya kennan irratti bara dhufurraa eegalee qormaata seensa qofa irratti hundaa'a jedhaniiru. Qormaanni kun akka biyyaatti akkamitti kennama kan jedhuuf Dr. Maatiyos ibsa kennaniin kaayyoon keenya barattoota ga'umsa qaban qofa galmeessuudha. Murteen kun imaammata ministeera barnootaa kan akka qormaata ba'iinsaa wajjin kan wal simatu ta'uun beekamuu kan qabuu fi karoora bal'aa kanaan akka wal simatutti hojjechuu isaanii himaniiru. Dhiyeessii meeshaatiin yookaan loojistikii wal qabatee filannoowwan adda addaa barbaadutti jirra jechuun dubbataniiru Dr. Maatiyos. Barattoonni naannolee hunda keessa jiran haala mijataa ta'een akka qoramaniif yuunivarsiitiiwwan biroo fayyadamuu fi haqummaa qormaatichaa intarneetiidhaan to'achuu yaadaa jiraachuus himaniiru. Kaayyoo kana galmaan ga'uun yeroo fi baajata itti fufaa kan barbaadu ta'us kana dhugoomsuun xiyyeeffannoo keenya isa jalqabaati. Dhaabbileen akka yuunivarsiitii Finfinnee muuxannoo barbaadamu ni qabu jedheen amana. Dabalataan barattoota dandeettii addaa qaban iskoolaarshiippiidhaan fudhachuuf kaayyoo kana galmaan ga'uun yeroo fi baajata itti fufaa kan barbaadu ta'us kana dhugoomsuun xiyyeeffannoo keenya isa jalqabaati. Dhaabbileen akka yuunivarsiitii Finfinnee muuxannoo barbaadamu ni qabu jedheen amana jechuun dubbataniiru. Dabalataanis barattoota dandeettii addaa qaban iskoolaarshiippiidhaan fudhachuuf karoorfatanii akka jiran ibsaniiru. Galiin barattoota maallaqa kaffalanii baratan irraa argamu iskoolaarshiippii kanneen gargaaruuf oola. Sabdaneessummaa mirkaneessuuf iskoolaarshiippii damee adda addaa kan akka barattoota shamarranii, barattoota hir'ina qaamaa qabanii fi paakeejii adda ta'an biroo of keessaa qaba. Hir'inni qabnuu fi qulqullina barnootaa irratti dhiibbaa kan uumu hir'ina baajataati. Qulqullinni kan dhufu immoo gatii baasuudhaan jechuun dubbataniiru. Gabaasi kan Addis Istaandardiiti. Biiroon Investimentii fi Indaastirii Oromiyaa hirmaannaa fi fayyadamummaa dubartoonni investimentii irratti qaban cimsuuf dubartoota investara ta'anii fi qooda fudhattoota waliin magaalaa Finfinneetti mari'achaa turaniiru. Hooggantuu fi itti aantuun biiroo dhimma dubartootaa fi daa'immanii Oromiyaa aadde Samiiraa Faaris hirmaannaa dubartoonni investimentii irratti qaban yeroodhaa gara yerootti dabalaa dhufus hanga barbaadamu ol miti jedhan. Investimentiin guddina biyyaa keessatti gahee guddaa waan qabuuf dubartoonnis carraa investimentii naannoo Oromiyaatti argamutti hirmaatanii biyyaa fi ofii isaanii fayyaduu akka danda'anii fi waan danqaa isaaniitti ta'e adda baasuuf mariin kun kan barbaachisu ta'uu aadde Samiiraan heeraniiru.
Hooggantuun biiroo indaastirii fi paarkiiwwan Oromiyaa Aadde Sannaayit Maabree akka Afrikaattis hirmaannaan dubartoonni investimentii irratti qaban sababa hanqina faayinaansii deeggarsa gorsa odeeffannoo hojichi harka caalaa warra dhiiraan qabamuu fi dubartoonnis hojii kanarraa of qusachuu kan xiqqaate ta'uu qorannoon ni agarsiisa jechuun dubbatan. Qaamni walakkaa hawaasaa ta'ee karaa barbaadamuun investimentii irratti hirmaachuu dhabuun guddina biyyaa irratti dhiibbaa kan geessise ta'uu OBN gabaaseera. Baroota dheeraaf karaa dhaabaa fi dhuunfaan siyaasa Itoophiyaa keessatti hirmaannaa godhaniin kan beekaman dura ta'aa itti aanaa dhaabaa Koongireesii Federaalaa Oromoo obbo Baqqalee Garbaa biyya Ameerikaatti koolugaltummaa gaafachuu BBC'tti himan. Bara 2001 akka lakkoofsa Itoophiyaatti miseensa dhaaba warraaqsa Federaalawaa Dimokiraatawaa Oromoo ta'uun hirmaannaa siyaasaa dhaabaa keessatti godhamutti kan makaman osoo hedduu hin turiin ammoo gara hooggansa dhaabaatti kan guddatan obbo Baqqalaan amma booda dhaaba isaanii Koongireesii Federaalaa Oromoo yookaan KFO irraa gadhiisuu isaanii beeksisaniiru. Ergamanii hidhaatii hiikamanii booda biyyaa kan bahan obbo Baqqalaan erga biyyaa bahanii waggaa tokkoo fi walakkaatti yeroo siqu keessatti haalli siyaasaa Itoophiyaa keessa jiru jijjiiramuu kaasuun amma biyya sanatti deebi'uun barbaachisaa ta'ee natti hin mul'anne kan jedhanii fi haalli siyaasa Itoophiyaa keessa jiru karaa nagaa qabsaa'uufis ta'ee akka dhuunfaatti jiraachuuf yaachisaadha jechuun achumatti hafuuf murteessuu dubbatan. Obbo Baqqalaan bara 2015 fi 2018 si'a lama hidhaa ba'anii wayita Ameerikaa daawwachuu dhaqan dhaabbatni Scholars at Risk jedhamu ogeeyyii biyya dhaloota isaaniitti lubbuun jiraachuu isaan yaachisuuf carraa US jiraachuu dandeessisu mijeessuu hayyama kenneefii akka turee fi didanii biyyatti akka galan dubbataniiru. Waltajjiin maree waloo qaamolee nageenyaa fi tasgabbii magaalaa Jijjigaatti jalqabame. Waltajjiin maree waloo qaamolee nageenyaa fi tasgabbii federaalaa naannolee fi bulchiinsota magaalaa naannoo Somaalee magaalaa Jijjigaatti jalqabameera. Pireezidaantiin naannoo Somaalee obbo Mustafa Mohammad De'eetaan ministeera nageenyaa obbo Taayyee Danda'a walitti qabaan koree dhaabbata dhimmoota hariiroo alaa fi nageenya mana maree bakka bu'oota uummataa waltajjii ministeerri nageenyaa fi naannoo Somaalee waliin qopheessan kanarratti argamaniiru. Kana malees hooggantoonni olaanoo federaalaa naannolee fi bulchiinsota magaalaa akkasumas abbootiin amantaa hirmaachaa jiru. Ministeerri nageenyaa akkasumas biirooleen nageenyaa fi tasgabbii naannolee akkasumas bulchitoota magaalaa raawwii hojii bara 2015 raawwatanii fi kallattiiwwan fuuldura waltajjii guyyoota lamaaf turu kanarratti dhiyaatanii mariin akka taasifamus beekameera. Itoophiyaa, Masirii fi Sudaan dhimma hidhaa guddicha Abbayyaa irratti waliigaltee irra ga'uuf marii waggoota lamaa oliif gargar citee ture itti fufan. Gammachuu Tsaggaayee akka taanutti dhiyeessa. Dhimma guutiinsa bishaanii fi opereeshinii isaa irratti waliigaltee dhaabbataa irra osoo hin gahin waggootaaf kan turan Itoophiyaa, Masirii fi Sudaan dilbata kaleessaa marii jalqabu ministeerri kominikeeshinii mootummaa Itoophiyaa mirkaneesse. Mariin kun ministeerota bishaanii biyyoota sadeenii gidduutti magaalaa Kaayirootti geggeeffamaa jira. Mariin kun irra deebiin kan jalqabe erga pireezidaantiin Masirii Abdul Fattah Al-Siisii fi muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed ji'a darbee aduu ji'oota 4 keessatti waliigaltee irra ga'uuf waliin dubbataniiti. Hidhi guddicha Abbayyaa Itoophiyaan doolaara biliyoona 5 oliin hojjechaa jirtu waggoota kurnan darbaniif Itoophiyaa fi biyyoota yaa'a garagadii Masirii fi Sudaan gidduutti muddama dippiloomaasii fidee ture. Biyyoonni sadeen jaarsummaa Ameerikaa fi gamtaa Afrikaan yeroo hedduu walitti dhufuun mari'atanis waliigaltee seeraa dhaabbataa tokko irra ga'uu hin dandeenye. Itoophiyaan biyyoota guddataa jiran keessaa tokko yoo taatu tajaajila anniisaa elektiriikii haalaan barbaaddi. Uummata biyyattii miliyoona 120 ta'u keessaa irra jireessi uummata baadiyyaa ammayyuu dukkana keessa jira. Masiriin otoo waliigaltee irra hin gahin hidhicha guutuun hamma bishaanii argadhu irratti dhiibbaa qabaachuu danda'a jetti. Masiriin laga Abbayyaa kana dhimma jiraachuu fi jiraachuu dhabuuti jechuudhaanis himatti. Qonnii fi bishaan dhugaatii uummata ishee miliyoona 100 ta'uuf dhiyeessitu laga Abbayyaa irratti hundaa'a. Qabiyyeen bishaan laga Abbayyaa yookaan Naahil persentii 85 ta'u Itoophiyaa keessaa madda. Itoophiyaa qabeenya uumamaa biyya ishee keessaa maddu misoomaa fi madda anniisaaf fayyadamuuf mirgan qaba jetti. VOA fi miidiyaan biyya Masirii Daily News ministeera jallisii Masirii Haanii Sewilaam eeruun akka gabaasanitti Masiriin haala guutiinsa bishaanii fi opereeshinii isaa irratti waliigaltee dhaabbataan akka mallattaa'uu barbaaddi. Haanii Sewilaam wal dhabdichaaf furmaata seeraa fi teeknikaa hedduutu jira jedhan. Itoophiyaan ijaarsa hidha guddichaa waggoota kurnan dura jalqabdus erga muummichi ministeeraa Abiy Ahmed aangootti dhufanii booda dhimmi hidha guddichaa kun muddama dippiloomaasii biyyoota sadeen gidduutti uumuun gara waltajjii idil addunyaatti geeffame. Ameerikaa, gamtaa Afrikaa fi liigiin Arabaas biyyoonni sadeen waliigaltee seeraa dhaabbataa tokko irra akka ga'aniif
dhageessisaa turan. Itoophiyaan loogii biyyoonni akka Ameerikaa agarsiisan jette diduun mariin kun gamtaa Afrikaa jalatti deebi'ee ture. Ergasii garuu ji'oota dheeraa faddacituun yeroo muummichi ministeeraa Abiy Ahimedii fi Abdul Fattah al-Siisii wal dhabdee Sudaan keessaa dhiyeenya mudate irratti Kaayirootti mari'atan marii hidha guddichaa sirra deebiin jalqabuuf walii galan. Itoophiyaan qabeenya uumamaa biyya koo keessa jiru misoomaa fi madda anniisaaf itti fayyadamuuf mirgan qabaa jetti. Sudaan immoo gama isheetiin ittisa lolaa piroojektota ishee miidhuu danda'an ilaalchisee sodaa akka qabdu waakkatti. Masriin ammoo gogiinsi yeroo dheeraaf yoo mudate hammi bishaanii Itoophiyaan hidhicharraa gadhiistu na jalaa xiqqaata sodaa jedhu qabdi. Itoophiyaan waliigaltee seeraa dhaabbataa Masriin akka mallattoo ofeetutti hanga ammaa waliin galle. Hidhichi faayidaa waloo keenyaaf ta'a ejjennoo jedhus qabdi. Sudaan ammoo balaa lolaa mudachuu danda'uu fi hidha mataa ishee eeggachuuf akka toluuf Itoophiyaan odeeffannoo opereeshinii hidhichaanuuf qooduu qabdi jetti. Itoophiyaan hidhicha marsaa sadiin bishaan guuttee kan turte yoo ta'u bara kanas marsaa afuraffaa ni guutti. Marsaan jalqabaa bara darbee humna ibsaa maddisiisuu jalqabeera jechuun VOA fi Daily News wabeeffachuun BBC'n gabaaseera. Jilli Atileetiksii Itoophiyaa shaampiyoona atileetiksii addunyaa 19ffaa irratti hirmaachuun bu'aa jajjabeessaa argamsiiseef boru simannaan gootaa kan taasifamuuf ta'u Ministeerri Aadaa fi Ispoortii beeksiseera. Ministeerri Aadaa fi Ispoortii obbo Qajeelaa Mardaasaa ibsa kennaniin shaampiyoona atileetiksii 19ffaa Hangaarii Buudaapestitti gaggeeffameen Itoophiyaan bu'aa gaarii argamsiisuu heeranii wal dorgommichaan Itoophiyaan warqii 2, meetii 4 fi nahaasii 3 argachuu heeruun qabxiin argamee maqaa gaarii Itoophiyaan kan ijaare ta'uu ibsaniiru. Haaluma kanaan jila atileetiksii Itoophiyaaf boru jechuunis hagayya 23/2015 ganama sa'aatii 12 irraa eegalee buufata xiyyaaraa idil-addunyaa Booleetti simannaan kan taasifamuuf ta'uu tajaajilli oduu Itoophiyaa gabaaseera. Kan daawwachaa turtan miidiyaa wiirtuurraa oduun galgala kanaaf qabannee dhiyaanne kana fakkaata ture. Nu daawwachaa nu waliin turuu keessaniif hedduu isin galateeffannee wiirtuu miidiyaarraa qophiilee hafan waliin turtii gaarii qabaadhaa.